bilbila keessan namoonni isin saamuudhaaf yookaan isin hatuudhaaf osoo deemanii ufumaa isaatii appilikeeshinii qabuu danda'u viidiyoo kana keessatti waliin ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti appilikeeshina kana argachuudhaaf bakka appilikeeshina irraa buufatan Play Store gubbaa erga dhayxanii booda Do not touch my phone yookaan Don't touch my phone jettanii erga barreessitanii booda saarchii gootu. Isa kanneen keessaa isa kana filattu jechuudha. Fakkeenyaaf Don't touch my phone isa jedhu kana erga filattanii booda open gootanii keessa seenuudhaan haala kanaa isinii fida. Isa start gootanii jalqabsiisuudhaan sakandii 3 booda ofirraa achi keettuu jechuudha. Sana booda fakkeenyaaf yoo namni fuudhuu dhufe ammaan tana iyyaa jira jechuudha. Sagalee ammaan tana dhagahamne malee ufii isaatti iyyaa jira jechuudha. Sagalee isaa isinitti dhagahamu baatus haala kanaan itti fayyadamtu jechuudha. Inni itti aanu akkaataa ittiin yeroo inni itti iyya namni ofirraa cufu waan danda'uuf pin koodii itti godhanne yookaan paaswordii itti godhanne jechuudha. Fakkeenyaaf pin koodii bakka duwwaa kanatti galchitu jechuudha. Fakkeenyaaf amma 1 2 4 5 jedhee bakka goo jettu tana tuqee jechuudha. Yeroo lama itti deebi'aa mallee 1 2 4 5 jechuudhaan haala kanaan hidhadhee bira darbuu danda'a. Amma start godhaa jechuudha. Mee fakkeenyaaf start godhee sakandii 3 lakkaa 2 takka jedhaa achi ofirraa kaa'aa jechuudha. Sana booda akka nama tokkootti fuudhee silkii kana fudhachuu deemaa jechuudha. Amma kunoo piinii na gaafata jechuudha. Stop gochuu hin danda'u jechuudha. Namni sun yoo itti iyyitee jettee jechuudha. Qabachuu qofa jechuudha. Amma silkii keessan fudhachuu qofa jechuudha. Yoo ta'e isin itti iyyitee jechuudha. Fakkeenyaaf amma ammoo ittiin itti aanu custom alarms isa jedhu kana jechuudha. Fakkeenyaaf custom alarms kanarratti sagalee feetan filachuu dandeessu jechuudha. Sagalee isaa uumamaan jirurraa fakkeenyaaf sagalee bilbila keessanii irratti hidhachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee bilbila keessanii irratti yoo hidhattan kana fakkaataa jechuudha. Sagalee bilbila keessanii irraa gara sagalee appilikeeshinaattis jijjiirachuun salphaadha. Haala kanaan jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma eegasii booda fakkeenyaaf wayita silkii keessan chaarjirra keettan namoonni silkii keessan isin jala yoo tuttuqan ufii isaatti sagalee baasuu danda'a jechuudha. Chaarjar alarmis jedhu kana irratti yoo deebiftan chaarjirra isin wayita keettan sakandii 3 ufii isaatti lakkaate wayti namoonni isin jala tuqan baqa namoota san qabachuu dandeessu jechuudha. Ufii isaatti sagalee ba'aan baasuuf fakkeenyaaf sitingii kana jala yoo dhufne blinking flashlight on alarmedha. Wayita namoonni silkii keessan tuqan jechuudha ifa ibsu jechuudha. Yookaan ammoo ifaan baatirii keessanii fuuldurri isaanii ifuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma seetaapp pin koodii kagoone kana ishaaraa qofatti fayyadamuu dandeenya yookaan ishaaraa keenyaa qofa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Ani amma pin koodii qofa fayyadu fakkeenyaaf amma jalqabsiifnee jirra. Amma achi kennaa jechuudha. Wayitanu achi kennetti yoo deebineet fuune ufii isaatti iyyaa jechuudha. Haala kana itti fayyadamtu. Hallee tiiffifan akkasii argachuudhaaf viidiyoo keenya laayik godhaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebiin nagaan tura.